Oromo TV akeeka hayyootaay Oromo TV galfata dhalootaay Oromo TV hawwii jaarraaf ture Oromo TV mul'ata egeree Oromo TV odeeffannoo si'aawaa Oromo TV gaaf qulqullaawaa Oromo TV darra amanamaa Oromo TV falmaa haqa namaa Oromo TV leelloo walabummaa Oromo TV biftuu bilisummaa Oromo TV biftuu bilisummaa Oromo TV Oromo TV ta technology Oromo TV yonaalan sadarkaa Oromo TV sagalee Oromo Oromo TV fooqaa gaanfa Afrikaa Oromo TV wal argaa sabguddaa Oromo TV harsaa yeroo hundaa Oromo TV ittee dil addunyaa Oromo TV Oromiyaan keenya Oromo TV irraa deebuu bahaa Oromo TV tokkoma of tahaa Oromo TV Oromo TV yaa bara rakkachuu yaa bara gabrummaa gaheetii raawwadhu beeki bilisummaa halkan dheeraan dhume barihee diirama bilisummaa fiitiif ka'an ilmaan ormaa diinni daambabaasee turan hanga ammaa arra war barsiifte sheenaan bilisummaa arra wal garsiifte laalaan bilisummaa yaa bara rakkachuu yaa bara gabrummaa gaheetii raawwadhu beeki bilisummaa halkan dheeraan dhume barihee diirama bilisummaa fiitiif ka'an ilmaan ormaa diinni daambabaasee turan hanga ammaa arra wal barsiifte sheenaan bilisummaa bilisummaaf je'ee rakkoo qaadhimate jiruu isaa mi'ooytuu kan hadhaan jijjiirrate garaa isaa beelawaa jabeessee hidhate riimaa keessa ciisa dhagaa boraafatee aadmaya bineensotaa waahila godhate saba isaa bilisoomsuuf rabbii isaa irratti hirkate fuulduraaf milkaa'uun isaa beekamaadha kanumaaniin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ana abdulbaariidha addee ofiitiin garmee kamiidhamtee garmee kamiidhamtee dhukkuba wallaalaa waayaadha fuffattee waayaadha fuffattee addee oromtittiin garmee kamiidhamtee garmee kamiidhamtee dhukkuba wallaalaa waayaadha fuffattee waayaadha fuffattee wallaaltu hundinaa sirraas beeytu taatee wallaaltu hundinaa sirraas beeytu taatee akka dubbaa gannaa diinaa gagabbiftee akka dubbaa gannaa diinaa gagabbiftee. Assalamu alaikum bagayda ramadaanaat keessatti Eid Mubarak. Yaa guyyaa gammachuu kan islaamaa hundaa ni'maa dhuman qabne kan rabbii guddaa ife calaqqisee waynuma bareedaa baga siniin gahe gammanne gammada yaa guyyaa gammachuu kan islaamaa hundaa ni'maa dhuman qabne kan rabbii guddaa ife calaqqisee waynuma bareedaa baga siniin gahe gammanne gammada Tikaaf guddaan janne kan dhihoo halaalaa guyyaa wal simatu muslimni jaalalaan namuu walibbahe hundi aliifollaa rabbi isaa farsaa laa ilaaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I'm Todd Axtell. I'm the Assistant Chief of Police in St. Paul, and we have about 615 officers in St. Paul that serve our citizens on a daily basis. We know our Oromo community in St. Paul is a very rich community. It has a lot of culture, and what we're trying to do is build relationships and build the bank of trust with our community that we serve. So that's why I'm here today talking about the St. Paul Police Department. And there, we are here as your police department. We're not the police department. We're not an oppressing force. We're here to serve our public, and our Oromo community is a very important piece of the public that we do serve. I see a lot of families. I see a lot of culture.
I see a lot of great opportunities for the future, especially in the young people that I see here today. A lot of young people that have a lot of opportunities ahead of them. One thing I want to really focus on with the St. Paul Police Department is to do a lot of early recruiting, to making sure our young people know that there are opportunities to become a law enforcement officer in the future, a public servant in the future, so they can give back to their communities, and the St. Paul Police Department will then become more reflective of the community that we serve. Yes, we have one officer that just started in our parking enforcement program that we're very excited about, and we view this as just the start of a great trend ahead of us. One isn't a lot, but one is a start, and that's going to be the launch point for us moving forward to become, again, more reflective of our community. My message is very clear to our youth. This city has become much more rich, much more diverse over the years, and we have a good opportunity right now for our youth and our community to grow up within our system. There's a lot of opportunities, and we want them to thrive. And the St. Paul Police Department is here to assist making sure our youth thrive. We want to build relationships. We want our youth to understand that when they see a police officer, they can approach that officer, say hello, introduce yourself, and build those relationships. Again, someday I want a lot of these kids wearing the St. Paul Police uniform. I mean, we've had over the last 5 years, it seems like we've had more and more and more. We think that trend is going to continue. We hope that it does continue. When I came on the job 26 years ago, we had about 20% persons of color that lived in St. Paul. Today, 26 years later, we have nearly 50% persons of color in St. Paul. So we're becoming much more diverse, which means we have a lot of work to do to make sure that our workforce has become just as diverse as the community that we serve. Building relationships, showing up, being part of the process, calling us when you need assistance. If you have a community event, call your police department, call your local police district, invite the officers to show up, and give us a call. Anytime we can engage our community members and build those relationships, we want to be part of it. Yes, every time is a nice person, namagari toko, yero mara contact godani. Ammas Sergeanti Tina fi Commander Jan itu argite walin hojjanna. No wani ani gayenki ya am baratada tinde infinne baratada ammo polisumada dalaga majorin kiya polisumada criminal justice jechuudha. Jeela keessayyuu nama hojjettu haa ta'u gara simple department haa ta'u argite isaan gahee guddaa qaban amma simple hall isaatu bulchaa jechuudha. Bulchaa simpoolii guddichaa jechuudha inni so waan kana argitee innillee ummanni keenya hangam takka guddata hangam takka argitee tinini kun ijoollee argaa jirra bakkeen kun yoo hin qaba yoo argitee ummata kana keessa seentee ufiyyuun beeksisiin aadaa amantii argitee hayyoota hedduutu jira annama ol beekatti miti hanga beekuun dalagutti jira yaangii kanneen tineejarii kanneen yoo yaalte akkamitti argitee karaa gaangissaraa irraa karaa argitee warra argitee diraaka irraa akkamitti argitee populationii kana ijoollee kana dhorkinaadha walii wajjin jechuudha namni tokkochi ulema takka yoo ammoo gruupiidhaan argitee walitti hojjenne isaanillee kenna waan nu beekanii argitee they have lot of opportunity kanatti haa fayyadamnuu fi wanni ani yeroo mara argitee akkanatti namoota hunda isaan godhuufi jechuudha inni bulchaa achiiti yoo ofiillee inni yoo ofiillee itti mijaa'uu baate nama biraa naa erga jechuudha so pilaasan mallee masgiida gaaf dura yeroo soomaa sanii more poolisa achi keessisee ture naannoo san more akkatee gaafadhee argitee naannoo san without payment jechuudha argitee department isaantu kafalaa fi poolisa argitee naannoo san akka sirriitti eeganiin godhee jechuudha kun of eega barsiifneen booda jechuun malee silaa dhufanii naannoo san akkatti argitee haga salaatanii ka'anitti askitee more poolisa godhanii jechuun naannoo sanitti. Hiriyan taanirraa hidha kan ittiin dhihaanne akkanni nama gaarii malee dhaqeen saahibne hamma gaafanni cimu obbiraan fageessine takka imaamu Ahmad bakka malee naabbanne takka soodaan moototii qalbii isaatti hin dhalanne gootummaa karaa siftee akkanna qillaafifne akkanni amri islaamaa jaahiliyyaan naalchifne. Takka haqqii raachii mayne karaane waahesaani islaamummaani babaanaan nu agarsiis nasreedini.
يا هبولي وانكي يا سينا كندا جيسي واني خدمة ديني رتومة سنجبيسي ديرادو برتي جراتك رتي والجيسي جراتو في كوبا إلمانو في كوبيسي إنيوسين كان برا ديني تهيتو دندسي جرامري ربي جبيسي هما جهرين يساني إسلام ماني بابانا نوغرسي تسيديني هذا جيجون كان يا ربي نما ملكسه أنا هادو يا هذا إمام محمد دسه كنو جدونا ما تسيناني سيبرسه المرجع سيمته كودي فناسي فارسه قولي ربي برسولات تفانيك سفتتسه قلبي قرآن ربي تياسنا سجالو كران بيتي كران كراجالو نمجا قلبي تي الحمد لله رب العالمين الحمد لله علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين كربيني منسا كيستي ولتنو قبي بكسلا يادمنت يوكاني غنده يوكاني بيا ولكن ربين أكما أغرتنو ومغاري حجتا أستي وإسا دبتمون هي يادمني ندبتشو سا ولتنو قبي الحمد لله رب العالمين بداية بكين الراج بككنا جلقبو بربادي حسان أما حاسا ما هو لهندي سابيكم ستاجما علمي اتهاجما علمي غند بربادا من بربادا نمتشا توكوتو واتوكو قبان قبو تاريكو في يابي بيتتي جلابي بيتتي غندك توكو كيسا أسوديمو وابي كسياني جري تاريك إماما ويتاسفتني بيكين كيستي يرو جري سيستفتني جرانو أكا وهيته guyyaa lama sadii yeroo nachitti salaatu kun mattuma jallabiyaas bareedaa qaba kunoo kofiyaas kaatee deema no salaachisu jedhanii imaama taasifannaan imaamummaa yeroo inni salaatee ka'u salaatul janaazaatu ture booddee salaatul janaazaatu ture janaazaan dhufee fuuldura jira sheekhigaa salaatul janaazaat dhufee itti bu'aanuu salaataa jennaan inni takka salaatul janaazaatti salaatamu argee hin beeku dhufee fuuldura buhee waan qaree sujuudiitti bu'e sujuudiitti bu'ee oge kana ijoolleen dudubbeedhaa xiqqoo si waa lallaalte jirti fakkaata subhaanallah jette subhaanallah jettee akka jedhee salaaticha fixe sheeki maali salaatul janaazaadhaan natti salaataa jirtu kan maali sujuudii buutaa jennaan wanjalli isaanii sujuudiidhaan dhiifamu rabbi beekaa wanjala guddaa qabu wanjalli isaanii kana jennani inshallah generationi dhaloota keenya kana beekumsa gurguddaadhaan inshallah garaf diiniin keenya اقرأ باسم ربك جريت كان نوجل كبه أتوه هجين هجتمين هند بيكمسات كان نواجج دين من سنة جروان سندبو أسراني مدنو أكاك الصابني إسرائيل بيجكني كيسة دبته متكوني سنيهما دينين كينيا يرود ما أصلفو ترتيبا كبا وهي برسيسا إجا إسا بنا أكمتو إسا جتشيسا كليسا سيادة تشيسا الربك كجرو إسا برسيسا بور إسا تكديمو إسا أغرسيسا دين الإسلام الحمد لله نعم ربي كيسا إسا ثم الحمد لله نتجنو كيسا نما دكنا أرغيتو إفا بيك نما بيلا أرغيتو قوفا بيك نما ركتي أرغيتو هوري بيك نما تنكمتو غافة تنكيدا كيسا به وانتين تاي بيك صحابان رضي الله تعالى عنهم جميعا أكسن إرتي وني جرغوغوك سي وني اتين ديم سي يوما لوتي أحد كيسم سيساني أتشد برفتني فكانك صبري رتي خبيب بن عدي خباب بن الأرط بلال بن رباح أهل ياسر وري أهل مكة صبري حتى سنة ونيدان تمسيس دكنا جاهلية بيكوتو نمني دكنا جاهلية وان اسين تاتي بيكو لزا إيمانا لزا إسلاما بريدنا حياة
dhuunfaa shakhsiyyan hayaata namaa wajjinii hayaata bultii wajjinii rabbii wajjiniin akkamitti akka jiraatu hattaa qilleensaa wajjin akkamitti akka jiraatu isa barsiisa. Dukkana arge namni dukkana arge ifa hawwa. Biyya keenya keessatti gaafa amantiin dirqamaan biyya keenya keessaa shawaadha kan qabate amantii dirqamaan karaa Gondarirraa Gojamirraa gaafa Atsee Galaawudiyoos Atsee Susiniyoos jara Atsee Amdatsiyoon Atseeyotaan dirqamaan shawaan gaafa qabattu ati kiristaanaa jechuu itti himame malee kiristaanummaan kanatti irraa eegama jechuu itti himamne hin dhageenye inni waan biraa. Afaan biraatiin hin beeku afaan Oromoo haasaa dhaqee yaa Goorgisi illee jedhu beekee waan Oromisiin jedhu hin beeku akkam bultee jedhee biraa deema. Isa jarri tasaasu wallaalee. Yooma kana yawman min al-ayyaam soomni ga'e soomni jara. Inni soomiin ga'ee jedhaniin. Jennaan egaa soomiin ga'ee soomiin kun maalii dhaqee gaafannaan soomta kaa jedhan. Akkam ta'uudha jennaan waan qibaatii qabu dhiisii dhadhaan nyaattu foon nyaattu ennaan maraabaa jedhee galee daraartu jedhe warra isaatiin. Foonii fi dhadhaa dhowwamneerraa egaa aannan itti dhuma kanatti nuu dafii jedheen. Aannan dhugaa bahee gaafa inni guyyaa 15 gahee oduun isaa dhagahame. Kunoo abbaan maali gaashee yaadataanii foonuma dhiisanii malee killeedhuma dhiisan malee aannan itti jiranii jechuudha gahee nafsa abbaat jennaan jira. Nafsa abbaatiin naqee tammallee aannan dhugaa jirtan jennee jennaan maali foonii fi killee waan akkanaan dhowwame malee aannan yoom hin dhowwame jennaan hin dhugdee hin ta'uu jedhe. Egaa isan dhugeef maallaa wayyaa jennaan bishaantu sitti facaafamaa jedheen. Anoo keessottan dhuge akkamitti gubbaa kootti facaaftuu jedhe bishaan garaattanoo dhuge jennaan isumatti keessotti dhuyde gubbaa keeti sii xahaaraa jedhanii taree bishaanitti naqan jennaan daraartuu koo jedhe haadha manaasaa fidadhuu kottu jedhani daraartuutti bishaan naqamee naan galanii egaa daraartuu aannan dhowwamne urgoonuu taasisii jedhe. Irraa fagaachuun hin taane amma urgoo itittuu nuu taasisii akka inni itittuu nuu ta'u wayya malee egaa aannan dhowwamne aannan hin ta'u jedhanii ammas dhugee lammaffaatti deebi'ee dhaqee itti himanii namichi keessanii malleen dhugaa jira. Urgoo taasifate malee aannan dhiise malee wanta itti irraa fagaachuu hin danda'u fakkaataa jennaan ammas lolanii ammas bishaanitti itti racaan amma bishaan amma gubbaatti natti naqame kuni keessa koo xahara jettanii jedhe jennaanii daraartuu dhageesseettaa jedhe akka bishaan gubbaa keenyatti xaaramu keessatti na xaharu jennaan maarree egaa kottu sa'a keenya nuuf fuudhi jedhee sa'a laga geeffatee bishaan itti waraabee bakka amma nuu ilmi qulqullaa'eera jedhe aannan sii dhuyna. Inshallah maal waan dandeettii kennaa godhutti jirra uummata kennaa keessaan nagaa dhufanii nagaa hangalan godhu jirra bakka paarkiingaas waa hedduu gargaaru jirra alhamdulillah isaanis akka gaariitti nu wajjin deemanii nu gargaaranii walumaan dalagutti jirra alhamdulillah. Yaa hawaasni kennaa walitti dhufnee walii gallee waan takka dalaynee akka wal biraa deemnu ijoollee lafaa guddattuuf akka fakkeenya taaneeti namni cufti walii gallee namni tokko nu saba tokko garra akka yaanu jechama malee kan biraa ka alhamdulillah kamama hedduu kabaranaa kabara dhufuun isaanii haa godhu. Poolisni kaanuma qarqaaraa isaanis nuti soman dalaynu irratti isaan nu qarqaaraniiti nus heera hedduu isaanirraa baru jirra isaan waa hedduu kana na qarqaarsa bichaalee osoo hin ta'in barumsaafis as jiranii gara fuuldura akkuma waan kanayyuu isaan iyyuu hin barbaanne nummaan dalaynu godhuuf jirra inshallah warbi jedhe. Gammachuun kun guyyaa iida islaamaa ka addunyaa ka ganda tokko ka biyya tokko ka kutaa tokko utuu hin ta'in ka addunyaati wanni addunyaa dhagahamu gammachuun mulunnatti dhagahama alhamdulillahi rabbil aalamiin. Warra biyyaatii dhaamsi an qabu akkuma duraani garaa keessanii fi mataa keessanii fi nabsee teessanii murattaniitiin rabbooma keessaniif kaataniif ammallee isin duubaan jirra akkasumatti itti fufaa rabbi isin haa qarqaaru har'a duniyaallee boru akiraallee jannanni isinii fi isinin jedhee dhaama warra biyyaatii warra asiitii ammoo gizee mara alhamdulillahi rabbil aalamiin barri dabra barri hin dhufa baranni waggaa 1436 iida kana baga nagaan isin geesse baga gammaddanii jedha.
ummanni islaamaa nafa tokko nafni tokko yoo madaa'e nafni namaa mul'uunu mada'a jecha nafni tokko yoo gammade ammoo nafni mul'uunu gammachuu nu wanni ummanni islaamaa ummanni aadaa tokko qabnu afaan tokko qabnu kanaannoo katamaa lamaan yookaan Twin City jedhan kana keessatti argamu kun waan tokko taaneef tokko taanee islaaminaa keenya kana jabeeffannee akka rabbiin jaalatutti obboleeyyan akeedhaa jennee akkasii waliin dhaabachuu qabna wal qooduun qabnu qoonni nu keessan jiru kun politika miti amantii waan rabbiin afoo bor ittiin dhiyaannee itti saalfannu uduun saalfatiin hadhuma wal saalfachuu qabnaa jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ummata islaamaatiin jedha. Inni adhaa kun iida guddaa iida gartee waan guddaan isa keessatti hojjetamu waan ta'eef jecha gammachuu hagana hin jedhamne na dhagama. Akkuma duraan si dubbadhe ani akka mu'mintootaatitti akka nama rabbi amaneetitti illee ayaanni ani qara'e yaa ayyuha alladhiina aamanuu atii'u allaha wa rasuulahu walaa tanaaza'uu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu inna allaha ma'a saabiriin jedhee wayta dubbadhe dhaamsa san dhaamsa gartee mu'mintootaa warra rabbi amanee dabarsee akkuma san akka hawaasaatitti gartee 40,000 fi miliyoonni 40 lakkoofsa ergitee laakamu kuni rakkoo nu qabnu irraa nu seeysaa waan hin jirreef gaafsanis dubbadhee ture rakkina kana keessa akka itti baanu adadaa yookiin baay'inaan osoo hin ta'in hujii agarteen hujiin keessaa baana malee lakkoofsa namaatiin keessaa bayaa waan hin jirreef akka islaamaatitti illee ummanni islaamaa cimee keessattuu ummanni Oromoo islaamni Oromoo waa cufaan Oromummaa itti agartee Oromoo isa tuqanillee inni lama waa lamaan isa dhayan islaama dhanii yoo dhayanillee inni kama dhayamu Oromoo jedhanii yoo dhayanillee inni kama dhayamu gara marattuu dhayaan isaa waan hin hafneef ummanni keessattuu ummanni Oromoo islaamni Oromoo bakka jirutti cimee tokko ta'ee jajjabaatee rakkina isaa kana keessaa bahuun barbaachisa yoo kanan ta'in akkuma ayaanni rabbii qara nu xoqqomtee nu himtetti fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu nu agartee information yaa rabbiin kenna waan nu kennee jiruuf namni tokkummaa hin qabne bakka takka ga'uu akka hin dandeenye yoomuu kafa hujii fashiltuu hujii gaddeemtu hujii duubatti haftuu malee hujii uf dura deemtu waan hin hojjanneef qur'aanni rabbii waan nu ibsee jiruuf ummanni islaamaa dhaamsee ammallee an isaaniif dabarsu tokkummatti jabaattanii tokko taatanii tokkummaa jennee iyyina tokkummaa nu jennu kun agartee inumaayyuu namni gargara waan jedhu natti fakkaata agartee gargara faallaa taate rabbi ummanni faallaa ta'eef illee waan san faallaan goonu yoo laalu agartee haalli adda addaa nima jira ummata islaamaa keessas rakkinni adda addaa nima jira rabbiin nu haa laaffisu ummata keenya rabbiin tokko haa godhu jecha maan agartee dhaamsa dabarsa. Daawwattoota Oromoo TV hajjii baranaa irratti yoo xiqqaate namni 1,100 du'an namni 1,000 dhihaatus madaawe oduun The Daily Telegraph irraa wakiilota oduu biyya Suudii irratti hirkattee baate akka jettutti makkatti ummanni hajjii dhaqee ziyaaru walirra deemuudhaan namni 717 du'anii namni 863 akka hamatti miidhaman. Taraa takkatti namni heddumminaan akkanatti du'uunii fi miidhamuun makka keessatti bara 25 keessaa marraa duraa yoo ta'u ministeerri fayyaa biyya Suudii hajjaajoota Afrikaadhaa kanneen heera hin eegneetu badii tana fide ja'a. Dhumiinsi ummataa guddaan kunii fi miidhaan hajjaajoota irra gayuun mina lafa makkarraa maayila 3 fagaattu bakka ibliisatti dhagaa haranitti ta'uunis mirkanaawe. Bakka walirra deeman sanitti tuutni lama kan karaadhaan walitti deemu heddummina namaatirraa walirraa dhaabbachuu dadhabanii walirra yaa'uudhaan wal hacuucanii wal fixan ja'ama. Ragaaleen ijaa akka himanitti heddumminni reefkaa kanneen wayaa adii ifirraa qaban bakka tokkotti tuulamanii akka hama nama suukanneessa ja'an. Akka gabaasaa tanaatitti elektirooniikni lakkoofsa ummataa addaan tiisu kan kubbaaniyaa Ingiliziin bara 2006 keessa tolfame naannoo Makkaa bakka badiin tuni itti dhalatte hin cuqqaalu. Qorattoonni nagaya ummata hedduudhaa qoratan amma dura sababa haalli kun dhalateef murteessuu dadhabanillee akkaataan aangaa'onni Suudiidhaan nagaya hordoftoota amantii Islaamaa ittiin tajaajilan gaaffii hedduu kaasisuuf jiraata ja'an. Bakkuma tanatti bara 1990 hajjaajoonni 1,426 du'uun ni yaadatama. Gaafasii fi arrallee bakki hajjaajoonni kun itti dhuman bakkuma takkitti dhagaa itti darbatanitti ta'uunis hubatame. Suudiidhaaf daayirektarummaan nagaya ummataa karaa lamaan lakkoofsa 203 fi lakkoofsa 223 kan wal qaxxaamururra riqicha jamaraataa irratti namni akka hama heddummaatee ture ja'a. Durumaanuu riqichi kun ijaaramuun lakkoofsa ummataa kan yeroo takkatti
toora miliyoona 3 illee gayuu danda'uuf dhagaa haruun akka laaffatuuf ja'ama. Torbaan lama duraas wenshiin meeshaa jaarmaya manaa olii fi gadiin deemu kufee namni 100 olii dhumuun ni yaadatama. Professor Keith Steele kan xabiyaa heddummina nama waliin yaa'uu qoratu University Manchester kan biyya Ingiliz akka jedhutti gaaga'amni baranaa bakka gaaga'amni asiin dura itti taheerraa xiqqoo achi fagoodha. Professor Steele gaaga'ama kanarraa kaabinee ministeerota Ingilizitti yoo dubbatu ministerummaan fayyaa Suudiidhaa namoota sirna dhablee Afrikaadhaatiitu dhibdee tana fide jechuu isaaniitirraa aangaa'ota mootummaa Suudii balaaleeffate. daawwattoonni garii akka jaanitti warri al suud kan hojiin isaanii nagaya harama lamaaniitii fi ummata hajji dhaqu eeguudha itti gaafatama guddaa qaban ja'an. Daawwattoonni biraatis akka jaanitti namni dilli kuni dhume dubbii dhumiinsa namaa qadaa fi qaddara ja'anii ifirraa achi maysuudhaaf tattaafachuun dadhabbii warra al suud kanneen eegumsa harama lamaanii sababsatanii biyyirratti if angoomsan nagaya hajjaajoota eeguu dadhabnaan karaarraa maquu qaban ja'an. Gara biraatiin gaaga'ama guddaa kanarraa aangaawwan mootummaa Iiraan kan lammiin isaa namni 131 hacuuccaa kana keessatti duraa du'an mootummaan Suudiidhaa dubbii hajjaajoota sakkabuu dhiiftee dadhabbii isiidhaatiif itti gaafatama guddaa kana fudhachuu qabdi jedhe. Sa'id Ohdi kan Iiraaniif haajaa hajjiitti itti mataa bakka ilmi namaa akkanatti wal hacuucee itti wal fixe tanatti sababaa hin beekaminiif karaan tokko guutumattuu cufamee ture jedhe. Gaaga'ama kana keessatti biitti namni hedduun duraa dhuman Iiraan yoo taatu biyyoonni Turkii, Misraa, Indoneeziyaa, Morokkoodhaa fi biyyoonni biraatis lammii isaanii akka dhabanni himama. Iidni Arafaa Musliimoota addunyaa jiraniin guyyaa Kamisaa fulbana 24 bara 2015tti kabajamee oole. As Minnesota keessatti iidni Arafaa hawaasota garagaraatiin yoo kabajamu Oromoon bakka lamatti kabajee oole. Musliimoonni Oromoo ayyaana iidaa kabajuudhaaf magaalaa St. Paulitti bakka Central High Schoolitti yoo salaatan hammi biraatis Brooklyn Park masjida Bilaalitti salaata iidaa sagaduun beekame. Salaata iidaatiin boodattis hawaasni Musliima Oromoodhaa bakka garagaraatitti waliin booharaa yoo oolu isaan keessaas Brooklyn Park dirree Central Parkitti Oromoon heddumminaan bahee waliin gammadaa ooluunis mirkanaawe. Ayyaanni kun amantii Islaamaa keessatti kan irra guddaa yoo ta'u biyyoota Islaamaa keessatti beeyladaa qalatanii harka sadii keessaa harka tokko namoota deegummaa qabaniif kennanii harka lammaffaadhaa ollaa wajjin hirachuudhaan kabajama. Ayyaana kanarratti bakka jiddugala taatetti ganama eega waliin sagadaniin booda fira namoota dhukkubsate namoota rakkataadhaa fi bakka haajaan jirtu mara dhaqanii wal gaafachuudhaa fi wal bira dhaabbachuudhaan kabajama. Hajji dhaqanii hajjuun amantii Islaamaa keessatti utubaa shanan rabbi malee rabbi jiraachuu dhabuudhaaf ragaa bahu. Muhammad ergama rabbii ta'uudhaaf illee ragaa bahu zakata yookiinis horii qabanirraa dhibbantaa baasu ramadaana soomanuudhaa fi dandeettii yoo qabaatan hajji dhaqanii hajjuu if keessaa qaba. Hajji jechuun amna ziyaaraa musliimoonni bara baraan Makka dhaqanii dirqama amantii isaanii raawwatan. Muslimni hundi dirqama kana jiruu keessa yoo xiqqaate tara takka hobbaasa. Amantii Islaamaa keessatti hajji ziyaaruun yookiin immoo hajjuun utubaa shanan Islaamummaa keessaa tokko. Utubaaleen hafanii salaatu zakata kennachuudhaa fi baatii ramadaanaa guutuu soomanuudha. Hajjiin dirqama nama muslimaa hundaa ta'ullee dirqamni kun namni irraa barbaadamu nama amna karaa dandeetee hamma Makka dhaqee as deebi'u qabeenya warra isaatiif barbaachisu qopheessuu danda'u mararratti taha. Hajjiin baatii hijiraa Zulhijjaa 8 irraa kaasee hamma 12tti gaggeeffama. Dirqamni hajjii hojii tana raawwachuudhaaf niyyachuu biratti yeroo Makka dhaquudhaaf toora maayilli 6 hafe lafa miiqaata ja'amtutti wayaa adii qulqulluu lama uffachuudhaa fi waan amantiin yeroo hajji irraa dhorkitu mararraa ugguramuudhaan jalqabama. Uffata irratti dubartiin hajji gaggeessitu wayaa yeroo biraa uffattuma uffattee fuulaa fi harka isiidhaa banaa tahee dirqama kana raawwatti. Itti aaneetis taraa 7 kaabaadhaan xawaafuu maqaama Ibraahimitti rakaata 2 sagadanii achiin boodaas
lafa oloodhaa fi gado safaa fi marwaa keessa olii fi gad fiiguu bishaan eela zamzamirraa habbuuquudhaa fi dhiirti rifeensa haaddattee dubartiin rifeensarraa xiqqoo murtee dirree arafaa dhaqqabanii dhaabbachuu if keessaa qaba. Baatii Zulhijjaa guyyaa 8ffaa amna umraadhaa eega fixataniin booda haarayaan niyyatanii ihraama uffatanii minatti qaceelanii guyyaa tokkoo fi walakkaa eega achi turaniin booda guyyaa Zulhijjaa 9ffaadhaa waaree dura jalqabee lafa makkarraa kiiloomeetira 20 fagaattu dhaabbatanii ooluudhaaf dirree arafaatti qaceelan. Namni yeroo zuhriitii kaasee hamma magribaatti dirree arafaa wuquufa hin godhin hajjiin isaa hin fudhatamtu. Yeroo aduun seentu hajjaajoonni osoo magriba hin saganne dirree arafaatii ka'anii lafa Muzdalifaa jedhamtu dhaqanii achitti magriba fi ishaa'ii walirratti sagadanii achuma buluu caalaa bakka tanarraa dhagaa borumtaa minatti ibliisaan tuman guurratan. Asirraa ka'anii mina dhaqanii utubaalee sadeen jamaraata jedhaman keessaa kan irra guddaadhaatti dhagaa haran. Guyyuma kana yookiis guyyaa itti aanu masjidil haraamitti deebi'anii haarayaan kaabaa eega xawaafaniin booda minatti deebi'anii guyyaa itti aanu lammada ibliisatti dhagaa haranii osoo aduun hin dhiine haramatti deebi'anii nagayatti jechuudhaaf haramaan xawaafan. Hajji guuttachuun guyyaa Iidal Adhaa beeladaa qaluudhaa fi addunyaa guutuu wajjinis ayyaaneffachuu if keessaa qaba. Hajjiin amantii Islaamaatiin walitti hidhata qabaattullee amantii Islaamaatiin duratti bara dheeraadhaaf geggeeffamaa turte. Kunis zamana Nabi Ibrahim irraa jalqaba. Toora bara 4000 dura yeroo Nabi Ibrahim dirqama Rabbiin itti kenne fudhatee haadha warra isaa Haajaraa fi ilma isaa Ismaa'eel gammoojjii Makkatti dhiisee biraa deeme. Haajara bishaan barbaada lafa Safaa fi Marwaa jedhamtu jidduu taraa 7 fiigaa turte. Bakka ilma isiidhaa lafa keessatti yeroo deebitus ilmi isii Ismaa'eel daa'imni isaa lafa san miilaan korrootu itti deebite. Lafa miilaan korrootamte san irraa himaddi bishaanii guddaan ol madde. Bishaan sanis bishaan Zamzam jedhama. Lafa san biratti Nabi Ibrahim ajaja Rabbiitiin ilma isaa Ismaa'ilii wajjin wal gargaaranii Kaabaa ijaaranii ummanni addunyaa dhaqanii akka ziyaaran Nabi Ibrahim itti afeere. Lafti Kaabaan itti ijaaramte tunis lafa eebbifamtuu ta'uudhaaf Maleekaa Jibriil dhagaa gurraacha jannata keessaa fidee Kaabaa sanitti maxxanse. Lafti Kaabaan itti ijaaramte tan biyya Arabaa tuni islaamummaadhaan dura zamana jaahiliyyaa jechuudhaan beekamu keessatti sanamoota yookiin immoo mukkeen namni tolchee gabbaruu kan adda addaa if biraa qabaachaa turte. Sanamoota san hundaa'u caccabsanii dhagaa gurraacha tokkicha qofa hambisuunii fi hordoftoonni amantii Islaamaa barabaraan hajji godhuun gaafan Nabi Muhammad lafa duraan itti godaanee Madiinaarraa waahillan isaatii wajjin dhufanii hordoftoonni amantii Islaamaa barabaraan akka ziyaaran ajajeen booda yoo ta'u yeroo sanii jalqabee hajjiin utubaa islaamummaa keessaa tokko ta'ee jira. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عز جله وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إيكا شرينيتي بس بارك الله فيكم زعسر ورا ربي جين كم سوال جنان أبريين كيانين أجري جابوتو جن نيرمات شلا شلا كمان شو كمنا أمور إيكم مراساتو أفين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما تعاقب الليل والنهار الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الله أكبر كلما سجد له الساجدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بقى ربين قويا بريدا قويا بريدا قويا قدا خنان إسنجه عيد مبارك ربي أورomياها بلسوس ربي أورomياها بلسوس يا ربي بيتين يبي نجا يا ربي نوجد يا ربي بيتين يبي خير يا ربي نوجد علماء إيتين يتهرمت يا ربي هدانو باس أمة خين خوانيا تربي يا ربي صور سمير رابوسيف يا ربي أمة خين الدبرتي تين يتخرت بهار برها في بهار قرتي خنو أربا خنا خيسة ماجرا يا ربي رحمتات النولاد يا ربي إجا رحمتات النولاد يا ربي وروا الجلد يا ربي نقد علماء إيتين يتأكا ممتس يا ربي قرتي فرمات في ديب تان هرتي تان بهرتي تان نياتان تان وان دبت والليلي أكامم يا ربي فرمات في ديب يا ربي فرمات في ديب يا ربي بلسما دين يا ربي نركب بيتين يسن بيا قوفا بيا خيري بيا قمتشو ربي نهاقر بيا اتدابني أبا اتتان ربي نهاقر بيا اتدابني إلمان خين خيسا قد فن ربي نهاقر بيا بريدو إرابي يا ربي نوخن يا ربي أبا بيا نقول يا ربي أبا بيا نقول يا ربي ندن ديسا بيتين يسن بيلا في ركو جرت نوتي وانتا كقولو هندن دي سيه خوا قولو دنده يا ربي بيتين بيا قوفا نقول بيلا جنان بيومتين دوبتا نوتي أمو قوفا ينام بيتين بينا بيتين بيا قوفا ربي نهاقول وادبه والدبه ربي نراهم بسو ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين namni muslimaa hundinuu ayyaanota gurguddaa lama qaba. Ayyaanota gurguddaa lamaan keessaa tokko Eid al-Fitriidha.
hoggayyuu wanni jajjabaan lama eega godhameen booda ayyaanni gurguddaan lama itti aana. Ayyaanota lamaan itti aanan kanaan iida jaaniin. Wanni jajjabaan dura dabarsan ammoo tokko baatii ramadaanaati. Baatiin ramadaanaa gaafa guyyaa 30 guutuu eega soomananiin booda taraa duraatiif soomana san furanii jechuudha. Gammachuudhatti lakkaawama. Kaanis hajjii dhaqanii eegaa xawaafaniin booda dhumtisaa iidaan dhumti. Iida saniin iidal adhaa jaaniin. Arraan tana Oromoon magaalaa Brooklyn Parkitti walitti qabamtee eega salaata iidaa geggeessiteen booda asitti daa'imman manguddoo dargaggeeyyiidhaa fi maatiin waliigalli bakka takka dhufanii isaanii bashannanu arkaa jirra. Ijoollee xixiqqoodhaafis wanti taphatan tolchanii jiran akka bakka tanaatti akkasumatti illee nama gurguddaadhaafis waan itti gammadan godhaniif jiranii nyaataa dhugaatiin akka biraa guutee jira. Bakka tanatti warri qopheessee Oromoota keessattuu naannoo Brooklyn Park galanfaa keessaa haa ta'u immoo afooshaalee adda addaatiitu walta'iinsaan ayyaana kana qopheessee akkasumatti illee Bilaal Oromoo Daawaa Sentarillee qooda gurguddaadha keessaa qabdi. Haala saniin har'aan tana bashannanni guddaan kun qophaa'ee nama lakkoofsaan 1000 lakkaa'amuutu bakka tana jira. Bakki ammaan tana jiru tun Brooklyn Park keessa Regent Parkiidha jirra. Regent Parkiin kun 85 fi Regent yookiin immoo Nobles naannoo sani. Akkasitti gammachuu gurguddaadhaatu itti dhagame keessattuu Oromoon yeroo dheeraadhaaf akkanatti bakka tokkotti wal ga'ee gammaduun ayyaanota Islaamaa lamaan jiran biratti kan communitiin bakka takkatti naannoo Minneapolis bakka Riverside'tti bara tokkorraa gaafa iida yookiin immoo ayyaana Ameerikaadhaa ayyaana bilisummaa Ameerikaadhaa ka godhaniin alatti kuni guddaa lammaffaati jechuun ni danda'ama. Akkasitti akka isaanii wajjin gammaddan gammachuun tun bakka jirtan hundattuu isin hundaafuu hawwina kan baranaa kan baree garee isin ga'ee isiniin jennaati. Oromoo TV'dhaaf ani Abdii Jaliil Abdallaati nagaan nu jiraadha. Eid Mubarak isiniin jenna ummanni Islaamaa hundinuu guyyaa irraa kana guyyaa gammachuu isinii haa ta'u akkasiin isiniin jaa hedduu galatooma. TV Oromoo chaansii tana nuu kennuudhaaf ammoo hedduu galatooma. Especially Ahmed Yaasin thank you. Keessummaatti aanutiin isinii dabarsa. Guyyaan irraa kun guyyaa gammachuu, guyyaa badhaadhaa, guyyaa guddinaa Oromoo Islaamaatii fi Islaama addunyaarra jiru hundaafu. Akkuma agartanitti bikki nuti jirru kun dirree guddoo akka maal jeetiin isinii tilmaama dirree guddoo takka keessatti walitti qabamnee har'a guyyaa foon waaddannee chikinaas waaddannee waa hedduu waaddannee as keessatti taphachuu jirra. Akka agartanitti dirree tana nama hedduutu jira. So ummata dila kanaa wajji gammachuu irra jirra har'a. Eid Mubarak irra deebi'eetiin isiniin jaa baga gammannee baga gammaddan waa hundaafuu deebinee wal agarra bal'inaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Ayyee galatoma. waliigalatti haadha abbaa kiyya itti aansuudhaan abbaan kiyya ni dura bira hataa godhuu fi haadha tiyya mardiyaa Hassan Wadaay tajirtu konyaa gaara mul'ataa magaalaa Baddannoo akkuma san obboleeyyan kiyya Sheekh Aliyyi Muhammad Abdullahi akkuma san Qaasim Muhammad Abdullahi Muhammad Rashid Muhammad Abdullahi Abdullah Ali Abdullah Musa Ali Abdullah Amin Ali Abdullah Ahmad Ali Abdullah waliigalatti warra Ali Abdullahtiin ganda Haji Abdullahti wajjin gaara mul'ataa waliigalatti akkasin Oromiyaa guutuudhaan akkasittiin salaamtaan tiyya isin hageessu ja'a itti aansuudhaan waliigalatti Oromiyaa bal'oo haala liftuun ja'a rabbiin uummata keenya saabilisoomsuun ja'a khaniin ammoo hawwuu iida baranaa taabara hergereetti sabbi akka nuuf godhuun gartee uummata kiyyaaf hawwa akka gammannee arraan tana gammannetti fuulduraafis inshaallah akka gammannu hawwiitti rabbiin nuuf haa godhu hawwii teenyaas hawwii gartee murtiidhaa ta'e itti murteeffannus rabbiin nuuf haa godhuun ja'a akka baga gammaddanii gammadaan isiniin ja'a. Assalamu alaikum ya Oromo hunda tabaha barra tagammoojii bahaa cufti keessan
baga gammadan baga gammanne isin jarra khabiyya jiru khabiyya keessa jiru khaala jiru khawruu keessa jiru khadaaga jiru khagubbaa jiru khajala jiru cufti keessan baga gammadan baga gammanne jenna suniifuu gartee dardara keenyaa wajjin Oromiyaa guutuu wajjin baga gammadan jenna akkasumas deebi'ee mallee magaalaan nuti jiru tun magaalaa Minnesota yookaan magaalaa lakkuu janiin magaalaa lakkuu janiini magaalaan tun magaalaa beekamtuu Oromooti Oromiyaa lamada janiini suniifuu as keessa jiraannaa gaa namni hedduun kana beekuu jira as keessaa TV irraan arguu jiru assalaamu alaikum cufa keessan isinin jaa suniifuu gartee xiqqaa guddaan namu iida gaarii khabar hedduun isinin jaa akkasumatti illee Oromoon bakka cufatti ta biyyaa ta alaa ta keessaa cufti takka waliigallee alaa galla rabbi waliin haa galchu. Warra baranaa kabara egeree hawaasa keenyaan jechaadha kagamana baga rabbi isiniin ga'e jennaani. Kanarratti gaa iida akkana tole iida qaceelloodha ka Oromoon bikka takka wal gaatee masgiida haaree bitattee walii galtee bikka takka itti salaattee achii baatee dirree gubbatti kanatti ilmaan xiqqeenya ol dhalata ka ol guddatu kana walitti qabanii bikka takkatti kana wajjin oollee wajjin nyaannee wajjin dhuynee haala gammachuutiin iida dabarsu jirra iida barakaa qabu iida khayrii qabu namayyuuf haa ta'u akkanumatti kana homo osoo hin taane haala wajjin tokkummaadhaan itti deemnu kanatti bilisummaa teenyaafis dhaabbannee bilisummaa teenyaas fuula dura oofnee akka Oromiyaadhaas bilisoomsinu abdii guddoo qabna galatoomaa waan dhaggeeffatu. Anis haasawni nin qabu warra baranaa kabara gareettis rabbi waliin nu godhaadha warra amatu kanuma soomanitti deebu nu godhaadha ani taniin ju'u Oromoon teenya akkuma walii galtetti heerri Oromoo teenya arkaana jaha qaba. Arkaanni jahan inni qabu ifii ja'achuudha ifiin jechuudha namaa juudha namaan jechuudha akkam jennaadha maal nuun ja'aniidha ifii ja'achuun mirga fi beekanii didachu ifiin jechuun hamtuu fi beekanii fudhatuudha namaa ju'uun walii diduudha namaan jechuun abootun karaadhaa fudhadhu jedhanii wal fudhachiisuudha akkam jennaan haala mamma jiran kanatti wal mari'atanii wal mari'achiisuudha. Mal nun ja'aniin hamtuu toltuuf irraa laaluudha heerri Oromoo teenyaa arkaana jahan kana qaba arkaana jahan kana qabannee yoo rabbiin taate imaana jiruudha shananitti illee ni tarkaanfanna imaanni jiruudha shanan aqila qabaachuudha arjaa qabaachuudha jeyna qabaachuudha yoo rabbiin taate aalima qabaachuudha akkuma amma kunoo waan rabbii irratti wal geenya kanatti aalima qabaachuudha nama horii qabu nama duniyaa harkaa qabu qabaachuudha waa shanan kanaa jaa heerri keenya gaa arra yoo rabbiin taate aaqilaas ni qabna aalimaas ni qabna arjaa ni qabna nama qabeenya qabu qabna jeyna if keeysaa qabna nama barnoota qabu qabna akkanumatti haalamma jirru kana wal mariyannee haalamma gammanne kanatti waliin guddannee fuula durallee abdii walii qabaannee akka yaanuun hadaraa isiniin ja'a hadaraa obboleeyyan kiyyaanan kanaan qaba. Aye baga rabbi itti singee ida bara 2015 kana keessaafu aadaa fi abbaa kiyyaan baga ida ramadaanaatiin itti singee akkasumas jiraattota Minneapolisin baga rabbiin itti singee jechuudha. Akkasumas hawaasa keenya Oromoo warreen dirree tana keessatti walitti nama qabee wal nama barsiisen cufaanuu baga rabbiin itti singee isinin jaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arantana guyyaa idaati Eid Mubarak. Oromoo teenya hundaanuu Islaama hundaanuu Eid Mubarak jenne especially ummatiyaa fi abbaa kiyyaa Eid Mubarak tabaranaa tabara egeree rabbi nu haa godhuun isin jaa. Arantana guyyaan asitti walitti qabamnee jirru kun gaa gammachuu masgida haariyaa bitannee warri sigalee karaa Bulukan Park Bulukan Center at North Minnesota North America tana keessa haaree binne jechuun masgida haaree bitannee gammachuu masgida saniiti Oromoon teenya arraan tana walii qabamtee asitti akka jirutti namuu waan nyaatu waan dhugu hundaan bashannanaa jira akkasitti ayyaana gaarii qabaadhaa isin hundinuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Lammii Jamaal Jaamaa kan jiraadhu Minnesota keessaa arragaa akkuma beekamu kanatti asitti walii geenyee wanti ayyaana kabaju jira. Musliimoota addunyaa guutuu jirtanii fi ummaatii dirreedhaa jirtu abbaa kiyyaa fi obboleeyyan kiyya hundaafu bagattiin isin gahee warra baranaa kan bareedu rabbi nu haa godhuun jaa galatooma.
Oromo TV fis galatan isni galcha bagatin isingehe. هيا السلام عليكم درانتي ونجو بقوليا إيدا كم لما بقولشني خنا نجان تسنينجين جتة عيد مبارك خلينا نجوني برباد جل كبرتي هذا من خيات أرسل من رسالة بريجر توفي ورّم فاميلي خيا خم بيجيرني أكسمتيس أمة مسلمة خن نورز أمريكا جراتن كنا هندانو بقوليا إيدا خنا نجان تسنينجين جتة خنوا أكنت تران تنول دفنة Oromo wal geysee akkanat ijoolleen cuftoo wajjin teessee namni waliin beekne cuftoo dhufee wal beeku hundi wal arkee wajjin gammachuun akkana guyyaa kana dabarsaa jirra. Kanaafuu baay'een gammadee jiraadhaa wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa isin jecha galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak to all Oromo people and all the Muslims around the world. Eid Mubarak to my family and friends. I want to give a special gift. I want to give a thanks to Oromo TV for having this wonderful, for doing this wonderful thing for us today. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makan khiyat Reza Bashati. Wallahi khabarana khabar hudun hagod Oromoni hundun wabalayan ke Oromo hunda di rafdalanu. Akkasumas taartii fi baaqii fi obboleeyyan kiyyaanis isiniin ja'a amata dheeraa as jirraanii guyyaa akka irraa gammadee hin qabuun isiniin ja'a gartee inni iida bareedaa Oromoon teenya hundi walitti qabamteeni hodduu gammanneen isin hundillee akka injoo godhaa waa hundaa gammantanii akkana jenna nageettiin isiniin ja'a. Eid Mubarak. Warra baranaa kan bareeddu warra wajjiwaaree guyyuu kana dagaagee soomana hundaa'u akkana wajjin soomanu rabbi nu haa godhu. Oromoonni hundinuu bakka jirtanitti dhaamsi kiyya kun isin haa ga'u. Rabbiin ulillee warra akkana wajji soomanee kheyrii akkana wajji qoodatu rabbi nu haa godhu. Gammachuu gurguddootu har'ana dhaga'ama bakka kana dhufee waan akkana gammachuu Oromoo akkanatti ilmaan Oromoo kaniin amata hedduu wal dhabnee hundaa wajji wal agarree akkana gammannee akkana bashannanuu guyyaaf hedduu gammachuu guddaan na dhaga'ame. Gammachuu daangaan qabne akkaan jeebsulleen beeku galatoomaa ilmaan biyyaatis jabaadhaa qabsoo teessanirra jabaadhaa wanni isinirra jirtan san dhugaadhaa karaa liqii irra jirtanii itti fufaa jabaadhaa galatoomaan jaan. Warra baranaa khabare hedduu rabbi warra amatu wajji soommanee akkanatti iidallee ittiin ga'u rabbi nu haa godhu. Wanni jechuu barbaadu as magaalaa Minnesota dana keessatti Minneapolis Oromoo Muslimaa akkana wal geessee dillee hundi akka nama biyya jiru takkatti niinoo biyyaa huyyaa diyyaa uummata kana akkana agarte namni akkana wal jaalatee dhufee asitti warri Muslima ta'an hundinuu takkummaa isaanii uumanii wajji kabajaa fi jaalalaa fi jireenya hedduu gaaromfatanii asitti wajji argamanii akkana jiraachuun kun hedduu waan itti gammadu isinilleen warri biyya kana dhufu jiraatanii fi warri as keessa jiraatanillee rabbiin nagaan kadhuufus isinaaf fidu kaas keessa yeroos jaalalaan fi gammachuu rabbi wal nu haa jiraachisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Obboleeyyan keenya agartee kaas jiruu fi bakka fagoo nurraa jiru hundinuu warra amatu akkana wajji soomanii gartee ajrii dalagatee iida wajji iidu kan rabbi nu haa godhu. Obboleeyyan keenya agartee kabiyya jirus بقيت سنينجي جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كم جرتن بليان إسلام خن أورومو خن بكهون تجرتن مكان خي مصطفى مراجتي بقى ربرنات نسنجي مقالة من أبوليس الرأي إن شاء الله جا إسنيس بكا نمني دام سخنا دقيسن أكنو جنا داب بتني إن شاء الله كم قدرتن خنا خنو إلمان أورومو جولينا سيد للتيفي خم بيعرف ناس kana walid dhufnee ilmaan keenya wal garsiisu jira. Alhamdulillah galan rabbi yaageu hedduu gammachuudha. Akkasumas warri biyya jirtan haawwan keenya abbootii keenya obboleeyyan keenya kan dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaadhaan manguddoo teenyaas waan kana agartan hundinuu jabaadha ni gartanii waan itti jirru. Akkasumas kan biyya addaa jirtanillee jabaadha. Alhamdulillah galan rabbi yaageu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai idan siningge Islam guturane Eid Mubarak siningja Islam fi Oromo ilman Oromo guturane
akka sababa idaa kanatti rabbi akkuma waliin nu qabeetti rabbi narralee walitti nu haa qabuun isin jaa akkasuma bagga isin ga'e ummaatii fi obboleeyyan kiyyaa fi akkasumatti obbeessa kiyyaa fi obboleeyyan kiyya islaamaatii fi obbeessan kiyya islaamaa guutuudhaan bagga isin ga'e jaa Eid Mubaarak. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bachuun hin danda'a? Hai, assalamu alaikum wa alaikum assalam. Maqaan kiyyalleen Munaa Muummee amma boruu naan ja'anii magaalaa Minnesota irraa dabarsuu jirra. Har'a gammachuu hedduu nu dhaggeeffame gammachuu iidaa dabarsuu jirra. Ganama kanallee masgid Bilaalitti iida salaannee masgida dhiyeenya kana bitannee alhamdulillahi rabbil aalamiin masgida guddaa rabbiin gamuma isaatirraa nuu kanne hunootii eegasiis masgid Bilaal qobbii baarbarkiyuu paarkitti nuu godhaniiti paarkii keessatti bashannanuu jirra. Ijoollee teenyaas cufa fidannee gammachuuni hunoo bashannana keessa jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbii kanaan nuun ga'e. Ammallee dhaamsa tokko wanniin ju'uu barbaadu gaafa dura dursoo jala lafaa jalqabanii waan kana ni qopheessina ja'anii jamaata keenya nu dhufanii shaameen faan nama hanganam sadii nu dhufee nutilleen hedduu sappoort goonee isaan bira dhaabbannee humna feetanuu horii feetanuttu isin bira jirra jenneeniiti hedduu tattaafatallee isaanii wajji goone alhamdulillahi rabbiin hunootii muraada keenya nuu guute ammallee dhibbaa dhibbatti isaan booda jirra horiinis tahuu humnaanis tahuu Oromoon akkana wali qabamtee akkana bashannannee akkana wajji gammannee alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaan kanuun ga'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma Munaan jettettu hedduu gammannee guyyaa har'aa kana wali qabamnee takkaa waan amma duran tahamin amal lamaan kana gammachuu ajaa'ibaa nu dhagamee jira. Inshaallah warra kanumatti gartee fuuldura waliin deemee wal jala yaa'ee wal dhagahee akkanatti fuuldura deemu rabbi nu haa godhu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hamtu nurraa qabu warra wal dhagahee wal jala deemu nu haa godhu. hamtu ya rabbi masjida kanallee masjida khayri masjida itti faayidoon khatti baran khagartee ne gartee khan onsine zaadi dibe fura kuma gartee mana tisalaanne khanatti salaatillee salaata cufa dheenetti salaan rabbi nu waadu ya jabeessu nu halaafisu akkama nu laafatte kanattillee furduraree rabbi nu halaafisu rabbiin nama wajji jiru silaahu laaftuudha rabbumaan nu laaffise akka sigaatanumaan jaa asittiin irraa bu'aa kunoo leelaa damiinaatittiin dabarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oromoo hunda tabahaa fi barra jirtu hunda assalamu alaikum. Baga rabbiin ayyaama guddaan isin ga'een isiniin jaa har'a gammachuun uummata Oromooti dhagahamtu waan takkaa filamaa miti baga rabbiin taraan nu ga'e. Ayyi assalamu alaikum wa alaikum assalam Eid al-Mubarak gammachuu biyya namuu biyya jirtanitti gammachuun namuu Eid gammachuu rabbi isinii haa godhu isiniin janna nutillee gammachuu qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin warra amatu akkana wajji soommanee wajji Eid rabbi nu haa godhu umrii dheertuu nama yuufuu haa kannu rabbiini subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wassalamun ala mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin ya aziz ya karim ya allah ya aziz ya karim isinillee warri kana dhaabbatanii nu gargaartan fayyaadee akkanatti nama hunda garsiiftanii qophiitan nuuf qopheessitan fayyaadee isiniin janna ummata Oromoo waan kana qopheesse hundaahu ni galateeffannaa fayyaadee nageetti inshallah warra amata hedduu rabbi nu haa godhu amata dhufuunillee abdii warra amata dhufu abdatullee rabbi nu haa godhu nageetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrantana gammachuu hoogan qabneeti nu mul'ata gammachuu hoogan qabneeti nu mul'ata amma ijoollee tana asirratti guyyaa iidaa asitti wali qabanii ilmaan keenya kana gammachiisanii akkana godhuun hedduu gammachuu hoogan qabne nu mul'ata fayyaa haada'inii har'a koomitii waan kana eegartee waan kana goote galata gootaatiin galchinaa fi ammallee jarri kun masgiida akka biraa kana ijaaranii nu gammachiisanii hirriibaa nu kaasanii waan kana nu godhuu isaanii haalaan gammannee gammachuun tana hammanaa hin beeynu kanaa jecha
arraantana ijoollee agartan biyya ganda kana waa ijoolleen asii dhufanii guyyaa iidaa gammachuu akkana asii godhachuun ilmaan Oromoo wal barsiisanii ilmaan Oromoo wal tokko godhanii ilmaan Oromoo wal garsiisanii haawwanii abbootii manguddoo dhufanii akkanatti ilaaluun keenya kun hedduu gammannee gammachuu sana tazadaalamnu haa godhu ammallee ganaadhaa itti da'anaa itti deemna gammachuu nu haida'u ijoollee tana tawaan kana gootiif galatoomaa ummata manguddoo kanatti waan kana eegalees gammatoona wanni kun masgiidaan wali jira arra jimmaa gaachi salaannee masgiida gaa uummanni toora kuma sadii ni taadhalaa fi dhiiraanis masgiida guddaa jaaran masgiida bilaanii galatoomanii ijoolleen tun ammallee galatooma fayyaa adeeni itti fufanii mangisti ummata amma akkana wali qabamee ijoollee kana gammachiisan kana cufaatu galatu guddaadha rabbi galatu naa godhu ummata umrii haa dheeressu akkana kanatti tarkaanfii fuudhanii tarkaanfii tun ammallee ganaadha if dura deemanii warra waan kana godhu cufaa galanni isaanii jannata umrii haa dheeressu asirra dhaabbannaa nagatti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسي أورومو تي في قالتوما أستير كمتني ويا إذا خنا أكنتي نورا ولا ورابدني نبير رابشودان قالتوما سنين جنة إتيانسي وحالي تينيا في أمتا خينيا خورمو سبب الله عنده خاصتي به أكنتي إذا خنا إذا فكيسه أكستي كودر رافضته إلماين لفيده أكنتي والببريتشي عنداو galatoomaan jaa itti aansuudhaan akkasuma vaalantiira warra waan kana nu wajjin akkasitti koodarraa fudhatee vaalantiir godhee dafkee aduu akka malee hawwatana keessatti waan adda addaa garuu jiru kana hundaa'u galatoomaa baga akkatti gartee hawaasa keessan qaddamtan rabbiin jannataan galata isin haa galchuun jaa itti aansuudhaan yoo rabbi jee inshaallah wanni kun itti fufa akkanumatti amatu iida salaatu jiraanna jechuudha akkanumatti yoo rabbi jee iida bakka hundatti amatu iida soomanaatiif iida arafaa wanna godhuu jiraanna afooshaadhaatu afooshaa wali dhufee waan kana qopheesse jechuudha afooshaa adda addaati saniifuu galatoomaadha. Oromo TV nis galatoomaa jaa assalamu alaykum warahmatullahi baga gammaddan inshallah iida gammachuu iida badhaadhaa iida bashannanaa isiniif haa ta'u oromoota addunyaarra jirtan hundaafuu kan gartee amantii tana hordoftaniif nuti warri gartee minisootaa kun hedduu gammachuu adda addaa wajjin dabarsu jirra ijoollee teenyaa fi faamilii teenya waliin qabnee iida kana aadaa teenyaa akka gartee wanni kun ijoollee teenyaaf iida ijoolleen teenya ni qabdi jennee himatu takka keessatti uumuudhaaf hawaasni keenya waliin bahee kan gartee yeroo dheertuufillee waliin agallee wal arkee wajji gammadee wajji bashannanee isin cuftinuu baga laaltanii bashannantanii gammaddan iida gammachuu isiniif haa ta'u hunda keessaniifuu kan as hin jirree fi kan as jirullee namootan biyya ambaa keessa jirtan isinillee dhaamsiin isinii dabarsu akka nama tokkootti ilmaan keessan bakka kanaa wali qabdanii wal barsiiftanii akka gartee sha'aira yookaan aadaa islaamaa tana barsiiftanii tun akkasumatti illee aadaa Oromoo wajji jireenya Oromoon qabdu garsiifti kana akka isinillee wali qabdanii barsiiftanii dhaamsa isiniif dabarsaa wanni kun hedduu wajji jireenya hawaasaa cimsaa eenyummaa hawaasa kanaa ibsaa waan adda addaa gartee keessatti godhachuu dandeenya kanaafuu inshaallah akka nama tokkootti dhaamsiin isinii qabu isinilleen waan akkana akka gartee gorsarraa fudhatanii itti gammaddan abdiin qabaa keessaafuu hedduu haa galatoomanii haa dagaaganii bakka gartee guddatanii akka gartee ilmi xiqqaan guddatee lafaa karaa gartee nama jabaa dabrutti TV Oromootis inshaallah gara guddinaatti warra gartee isaaniin deemullee akkasumattillee karaa gartee guddinaa karaa gartee qaroominaa addunyaa amma jirtu sana wajji warra deemu rabbi isaan haa godhu jecha hedduu gartee isaan galatoonfanna akkanatti bakka hawaasni keenya dhaabbate cufa dhaabbatanii waan gaggaarii hawaasni keenya qabu cufa addunyaa irratti wajji gartee akkana wal garsiisuuf addunyaan hedduu haa galatoomanii injaa'anii akkasumatti TV'n Oromoo inshaallah yoo rabbi fedhe bakka yuuhuu ganaadha biraanchii harkatee akkanatti dhaamsa keessanillee isiniif dabarsuu ta'a TV Oromoo akka gartee isinilleen laala jala deema waan gartee yaada keessanillee gumaachaaf
akka gartee isin khafooyyeessu hawaasa kana hawaasa Oromoo Minnesota qofa odoo ta'in Oromoo gartee biyyoota nambaa keessa jirtan wanni kuni ummata hawaasa keessan qabiyyaallee ni fayyada abdii qabna insha Allah Oromo TV akka cinaa dhaabbattan yaada keessanii fi dandeettii teessanii fi hawwii teessanii fi hamilee teessanillee akka cimsitan warra Oromo TV galatooma hedduu galatooma itti jabaadha dura deema abdiin teessan guddoodha insha Allah bilisummaa isiniif haa ta'u yoo rabbi fedhe bilisummaa haqaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبلينكي خان إسلاما خان ديهو في فقو جرتن هندي خيسانو بكا جرتنيتي سلامتان نجيا سلامتان جلالا سلامتان جمتشو سلامتان ددا سلامتا ور جنتا مئويتون أرجويتون تن أنتي يرابوك آتي بكا جرتنيتي سنهاجيسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتيان سودان قالني دوبا قرتي خربي قدا قلتهتي ربي سبحانه وتعالى إسلاما نقولي دوبا قرتي أمنتي بريد دوتنا نخني دوبا قرتي أكنا ننقنا نسيخنا دوبا قرتي قالني خان إساتي أكسمتي دوبا قرتي تيان سودان ملي بوليسخية أحمد ياسين لفاتي قدو قولي جرا بكا حواسني أورومو جرو هند دوبا قرتي وان إسان قبسان هند جنا دابتي أوسو دوبا قرتي وان تكالي دبي أوسو هنجن أوسو هفت هنجن يرو إسا خاني بكا جنا بكا إسان ديمان هند جنا دابتي إسان غرغارو دان دوبا غرتي هدو شورا أجايبات وچو جرا أما ياسين غلطو من سنجا يا دوبا غرتي إسلامي تكما إسا اتغر سيسو گويا إسلامي جابين إسا اتغر سيسو گويا إسلامي قدين إسا اتغر سيسو گويا إسلامي جالل إسا اتغر سيسو الدنيا غوتو رتي جچو دا خناف دوبا غرتي بكا جرتنيتي عيد المبارك سنجا چاتي إن شاء الله نشيدات كرسني في دربه يا قويا قمتشو خن إسلاما هندا نعما دومن كبني خنا ربي قدا إفي تلكيسي وينو مباردا بقى سنينغاه قمن قمدا يا قويا قمتشو خن إسلاما هندا نعما دومن كبني خنا ربي قدا إفي تلكيسي وينو مباردا بقى سنينغاه قمن قمدا تكاف قدان جنة خندي هو هلالا قويا والسيمات مسلم نجالالان نمو ولباه هندي أليف لا ربي إسا فرسا لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عيد مبارك Oromo umat Islam hunda khad dunya rajirtan hada abba khenya hawan khenya isinunda baga ida ramadanatin isingehe assalamu alaikum isinin janna ade tin garme kami damte duku bah walala waya dafufate ade orom titin garme kami damte wala waya dafufate wala tuhundina sirras beitu tate wala tundina sirras beitu tate akatu bagana dina gagabifte akatu bagana dina gagabifte assalamu alaikum bagay ramadanat Eid Mubarak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة مسلمة قوتما عندما عندت بقى إيدا برناتينكم دبلا ما في كل شيء نسينجي كوني أنا يوسفي أحمدي بروكلين بارك راي إيد نكوني كجمتشو نمرافو هاتيو أوكي فاميلي كيا مرافو في حالتي سكاري عبد الله أباكية حسين دك أبوتي في na family kiya hundo baga ida nisninge jada kabarana kabare gari numara fu hajadu haya galatoma thank you
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أورموني أرانتنا أستي إدني في خان الدنيا رتي إدن هندنو بقى إدنا جاتين نجاه إيدك وفات تجمعشو تنبرخا تنخيري تملك تي في أكسمتي تجمع في تكما تن أبلوما جمستو في تن دجاجنا هجريتيف أيا بيتينياتي سنواد تشيف تو سنين جادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسنين جا هندي خيسن بكا جرتنتي نجا في فيا سنتي أتاو أكسمجا أورموني ركو أداتين بيا هند خيسا جرتن هندنون تي ورين سلا ركو خيسا بيجنة if yaadannu fi takkaa'u ifitti amannu hundinuu akkuma waliin rakkoo keessa jirtaniitti isin yaadanna warri Yaman jirtan kan Suudii Arabiyaa jirtanii fi akkasumatti kan Jabuutiidhaa fi biyyoota ollaa Oromiyaa jirtan hundinuu baga iidaan isin ga'e iida rakkoo keessaa ittiin baanuu fi tan ammallee fuula duraaf abdii dheertuu biyyi teenya ittiin nagaya taatee ittiin gammannu ta'uudhaan isiniif hamila. Ani maqaan kiyya Abdul Baariin jedhama walaloo takka yaa bara rakkachuu yaa bara gabrummaa gaheetii raawwadhu beeki bilisummaa halkan dheeraan dhume barii heediirama bilisummaa fiitiif ka'an ilmaan ormaa diinni daambabaasee turan hanga ammaa arra wal barsiifte sheenaan bilisummaa arra wal garsiifte laalaan bilisummaa. yaa bara rakkachuu yaa bara gabrummaa gaheetii raawwadhu beeki bilisummaa halkan dheeraan dhume barii heediirama bilisummaa fiitiif ka'an ilmaan ormaa diinni daambabaasee turan hanga ammaa arra wal barsiifte sheenaan bilisummaa. bilisummaaf je'ee rakkoo qaadhimate jiruu isaa mi'ooytuu kan haddaan jijjiirrate garaa isaa beelawaa jabeessee hidhate riimaa keessa ciisa dhagaa boraafate aadmaya bineensotaa waahila godhate saba isaa bilisoomsuuf karabbii isaa irratti hirkate fuulduraaf milkaa'uun isaa beekamaadha. kanumaaniin assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. ana Abdul Baariidha. jaalli ammayyaasiin isaa galatoomuu kan miidiyaa kana nuu qabee hanga irraatti nuu tajaajilaa ture. nuti warra duriif miidiyaa kana waliin jalqabne arra kun waggaa 15 lakkaawwata. nuti warri keenyaa kuni warra mana galee inni immoo qabee dilana asiin taa'u isaatiif hedduun galatoomfadha. akka nama tokkootti Ahmed Yaasiniin galatoomiin ja'anii warreen miidiyaa kana tajaajilaa jirtan warra akka Jaallee Abduu Jaliilii fi akkasumatti kan akka obbo Saahid Mahammad Alii hundinuu galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan fayyaa assalaamu alaikum baga iidaan isiniin ga'een isiniin ja'a nama cufaanuu Oromoo hunda kan biyya hunda keessatti argamtan guutuun akkam fayyaa nagayaa warra biyyaatiis xiqqaa fi guddaa assalaamu alaikum akkam jirtan fayyaa nagayaa assalaamu alaikum. Oromo TV akeka hayotai Oromo TV galbata dalota Oromo TV hawi jarraf ture Oromo TV lata egere Oromo TV fanno si awa Oromo TV gaf kulkulawa Oromo TV darra amanama Oromo TV alma hakanama Oromo TV lo wala bumma Oromo TV tu bilisumma Oromo TV tu bilisumma Oromo TV Oromo TV da technology Yonanan sadarka Oromo TV sagale Oromo Oromo TV Fokagan Afrika Oromo TV Yolarga sabduba Oromo TV Harsa yerahunga Oromo TV Tedil adunya Oromo TV Oromia Kenya Oromo TV Rado bubaha Oromo TV Koma uftaha Oromo TV Oromo TV